Ashamarka fuuna jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa har'aa antiroopooloojii komantii keessan ilaaluudhaan chaaptar 5 paartii 1dhaa walitti dhufnee jirra. Kanaafuu koorsii antiroopooloojii chaaptar 5 paartii 1 kenna mata durichumarraa eegalla waan ta'eef mata dureen isaa customary and local governance systems and peacemaking jedha. Kanaafiyyuu customary and local governance system jechuun sirna bulchiinsaa da'oo fi akkasumas immootiyyuu customary jechuun immootu duudhaa sirna bulchiinsa duudhaa fi akkasumas immootu sirna bulchiinsa da'oo akkasumas peacemaking jechuun immootu nagaa buusuu yookaan araara buusuu jedha. Wanti nuti as keessatti barru tokkoffaa customary ni barraa, duudhaalee hawaasa keessa jiru ni barraa, local governance system ni barraa, sirna ittiin bulmaata da'oo takkaa'u biyya keessaa yookaan hawaasa keessa jiru ni barraa, akkasumas peacemaking araara buusuu takkaa'u mootu jaarsummaa isa jedhullee kan waliin barru ta'a jechuudha paartii kana keessatti. So starting from the first parties which is called at 5.1 indigenous and local governance kan jedhu. Indigenous jechuun maalidha? Bulchiinsa uumamaa takkaa'ummootu bulchiinsa dhalootaatii fi akkasumas local governance jechuun bulchiinsa biyya keessaa takkaa'ummootu da'oo keessaa jechuudha. Kanaafuu keessattuu Itoophiyaa keessa humootu baay'inaan Oromoon sirna bulchiinsaa mataa isii qabaa kan sirna dimokiraasiitiif bu'uura ta'e. Sirni isiin uumamaan qabdu takkaa'u sirni bulchiinsa isiin uumamaan ittiin hoogganamtu sun indigenous takkaa'u local governance akka jedhamullee asirra adda baafachuu danda'u qabaanna. Kanaafuu indigenous governance fi local governance walitti dhiyaata. Indigenous governance jechuun sirna bulchiinsa dhalootaa takkaa'u sirna bulchiinsa uumamaa kan jennuunidha. Local governance immoo sirna bulchiinsa da'oo keessaa takkaa'u mootuyyuu naannoo yookaan biyyaa isa jennuun sana jechuudha. So the role of indigenous governance was indispensable before the advent of the modern state systems jedha. Kanaafuu gaheen indigenous governance takkaa'u bulchiinsa dhaloota takkaa'u bulchiinsa uumamaa kun was indispensable jedha kan hojiirra oolaa turedha. Maal dura before the advent of what modern state system jedha. Sirna bulchiinsa ammayyaawaan kun osoo hin dhufin dura kan hojiirra oolaa ture takkaa'u kan immooti hojiitti hiikamaa ture gahee indigenous government takkaa'u sirna bulchiinsa dhaloota jechuudha. Kanaafuu indigenous governance sirna bulchiinsa uumamaa takkaa'u sirna bulchiinsa dhaloota biyyi takka takkaa'u mootu hawaasni tokko osoo modern system state takkaa'u sirna bulchiinsa ammayyaawaan kun hin dhufin itti fayyadamaa ture takkaa'u mootiyyuu ittiin wal hoogganaa wal bulchaa turetu maal jedhama? Indigenous governance jedhama jechuudha. So the role of indigenous governance is very critical for what? For the emergency of what modern state system akka ta'e indagateen dhufiiti modern state system idhaaf takkaa'u sirna dimokiraasiitiif gaheen indigenous governance baay'ee crucial akka ta'e takkaa'u baay'ee necessary fi important akka ta'e asirraa hubachuu danda'u qabaatan jechuudha. So anthropologists have been studying indigenous systems of governance in Ethiopia and other parts of Africa jedha. Anthropologistoonni takka warri anthropology irratti qorannoo gaggeesse takka warri waa'ee dhala namaa qo'atu qo'annoon isaanii dhala namaatti asitti maalidha? Indigenous system governance takkaa'u sirna bulchiinsa uumamaa yookaan dhalootaa isa jennuun kana biyyoota akka Itoophiyaa fi akkasumas immoo kutaa Afrikaa kanneen biroo keessatti warra waa'ee indigenous system governance qorataa turedha jechuudha anthropologistoonni. Akkasumas they have been used to maintain social order across Ethiopian regions jedha. Akkasumas immoo wanni isaan anthropologistoonni waa'ee indigenous system governance kan Itoophiyaa fi kutaalee biroo Afrikaa keessatti qo'ataa turaniif maaliif they have been used to maintain what sababbiin isaan qorannoo san fayyadamaniif maaliif qorannoo sun maaliif isaan fayyada to maintain social order across Ethiopian regions jedha. Naannoo Itoophiyaa guutuu keessattuyyuu nageenya hawaasaa tokko maintain gochuudhaaf eegsisuudhaaf takkaa'u tasgabbeessuudhaaf maal qorataa turanii indigenous system of governance qorataa turanii jechuudha Itoophiyaa fi kutaalee adda addaa Afrikaa keessatti jechuudha. So indigenous governance systemiin jiru
keessawuu kan naannoo Oromiyaa jiru kamii kan jedhu inni tokkoffaan the Oromoo Gadaa or Gadaa system isa jennu sirna Gadaa Oromoo kan jennudha. Sirni Gadaa Oromoo one of the indigenous system which is applicable in Ethiopia, particularly in Oromia region dha jechuudha. Kanaafuu mee indigenous takka sirna bulchiinsa uumamaa yookaan loloota kan Itoophiyaa keessaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiru kana waliin ilaallu sirna Gadaa yookaan mootu Gadaa Oromoo kan jedhu kana jechuudha. So Gadaan Oromoo kun it is one of the well studied indigenous system of governments and what scholars including what Paul Baxter, Ike Haberland, Asmerom, Lagesa, those are what the scholars which have been studying the Oromo Gada since the 1950s jedha. Kanaafuyyuu Gadaan Oromoo kun takka Oromoon Gadaa kun sirna bulchiinsaa dhaloota yookaan uumamaa kan akka gaariitti qo'atamedha. Eenyudhaan qo'atamee kan jedhu mootu iskoolaroota gurguddoo sadiin qo'atame. Iskoolarri gurguddoon Oromoo Gadaa kana takka sirna bulchiinsa uumamaa Oromoo kana qajeellotti warri qo'ate takka gadi fageenya warri qo'ate Paul Baxter hayyicha Paul Baxter jedhamuu fi Ike Haberland jedhamuu fi Asmerom Laggasaa jedhamu jara kana sadantu bara 1950moota keessa qajeelanii Oromoo Gadaa kana takka sirna Gadaa Oromoo kana likkitti qo'atanii jechuudha. Asmerom from the three scholars which have been studying the Oromo Gada since 1950s, the Asmerom is what a famous anthropologist. Jara kana sadan keessa hayyoota sadan waa'ee Oromoo Gadaa bara 1950moota keessa qajeelutti qo'atan kana keessa Asmerom Laggasaa kan jennuun kun anthropologistii beekamaadha. Kan baay'ee beekamaadha jara sadeen caalallee. Is widely known for what his ethnographic studies on what Oromo political system jedha. Anthropologistii beekamaadha. Maaliin beekama jennaan bal'inaan wanni inni beekamuun maalii isaatiin beekama? Ethnographic studies on what naannoo Oromiyaa irratti itnikii Oromiyaa ta'ee fi lafa Oromiyaa ta'e itnoo jechuun ethnographic jechuun location takka position murtaa'aa ta'ee fi saba murtaa'aa ta'e saba Oromoo akkasumas immoo naannoo Oromoo irratti waa'ee sirna siyaasaa uummata Oromoo bal'inaan qo'achuudhaan kan beekame Asmeroon jedhama jechuudha. So the Gada system particular sirni siyaasaa Asmeroon gadi fageenyaan naannoo Oromoo naannoo Oromiyaa uummata Oromoo irratti qo'ate suni maal jedhama? Gadaa system jedhama. Particularly maal irratti xiyyeeffate? Gadaa systemii uummata Oromoo san keessa Booranaa Oromoo irratti uummata Oromoo tahee uummata Booranaa irratti qorannoo political systemii takka Gadaa systemii isaanii irratti gadi fageenyaan qo'achuudhaan beekamtii argate jechuudha Asmeroon kun. So Gadaa systemii keessaa Gadaa systemiin filatamaa fi hangafni Oromoo illee Oromoo Booranaatti waan ta'eef Booranaa Oromoo Gadaa systemiitu the famous or popular indigenous government system in Oromia region dha jechuudha. So Booranaa Oromoo akka ta'e illee akka hin daganneessin jechuu barbaada. Inni itti aanu maal jedha? Gadaa system is an age grading institution of Oromo that has a complex system of administration, lawmaking and dispute settlement dha. Gadaa systemii takka sirni Gadaa kuni maal jedha? An age grading institution of the Oromo jedha. Dhaabbata Oromoo kan umurii mataa isaa qabudha jedha. Kan umurii mataa isaa qabu kana jechuun umurii itti bu'u qaba, umurii itti shuumamuu fi itti shaaramu qaba jechuu barbaadetti. An age grading institution of the Oromo dhaabbata Oromoo kan umurii mataa isaa takka turtii mataa isaa qabu tahee kan maal godhudha? Has a complex system of administration. Sirna bulchiinsaa walxaxaa kan of keessaa qabudha. Akkasumas immoo law making seera tumuu kan of keessaa qabudha. Dispute settlement wal dhabbee furuu takka humootu wal dhabbee tasgabbeessuu fi furmaata itti kaa'ullee kan of keessaa qabu maal jedhama? Sirna Gadaa jedhama. Kanaafuu dhaabbanni Oromoo turtii mataa isaa qabuu fi akkasumas immoo sirna bulchiinsaa walxaxaa of keessaa qabu, qaama seera tumuu of keessaa qabuu fi qaama mootu dispute takka mootu conflict settlement godhu tasgabbeessu takka
furuuf keessaa qabu gadaa siistamii akka ta'e hin dagatinaa isinii jechuunis dhaamsa kiyya jechuudha. Kanaafuu waan kana sadan of keessaa qaba jechuu gadaa siistamiin dispute settlementii takka conflict managementii law makingii fi complex system of administration sirna bulchiinsa walxaxaa qaama seera tumuu fi akkasumas immoo qaama nageenya buusu kan of keessaa qabu sirni gadaa takka dhaabbanni Oromoo turtii mataa isaa qabu sun gadaa siistamii akka jedhamu hin dagatinaa isin jechuun dhaamsa kiyya. Inni itti aanu it is what a highly celebrated institution of egalitarian or democratic system of governance and dispute settlement among the Oromos jedha. Kanaafuu ammallee mootu gadaa siistamiin kun dhaabbata sirna dimokiraasii takka dhaabbata bulchiinsa sirna dimokiraasii qajeellotti uummata Oromoo keessatti kabajamuu fi takka ummatu ayyaaneffamuu fi akkasumas immoo waldhabbii takka ummatu jeequmsa saniif nagaa buusu takka furmaata buusutu maal jedhama Oromoo keessatti gadaa siistamii jedhama. So in Oromo among Oromos or in Oromos the highly celebrated institution of egalitarian or democratic system of governance and the dispute settlement is known as what gadaa siistamii akka ta'e hin dagatinaa jechuunis dhaamsa koo isa dabalataati. So political power is transferred from one generation set or luba to what another every 8 years jedha. Kanaafuu gadaa siistamii takka sirna gadaa kana keessatti political poweriin aangoon siyaasaa kan inni transfer ta'u daddarbu yookaan jijjiiramu generation tokkorraa tokkotti kana jechuun dhaloota tokkorraa tokkotti dhaloonni tokkoon sun maal jedhama tuunni dhaloota tokkoo sun luba jedhama. Gama afaan Oromootti jechuun one generation set jechuun luba jedhama. Luba tokkorraa gara luba birootti waggaa 8 kan darbudha jechuudha. Sababa saniif maal jenneen gadaa system is an age grading institution of Oromo jenneen. An age grading jechuun dhaabbata turtii mataa isaa qabu jechuudha. Namni tokko akkuma prime ministeriin fakkeenya prime minister waggaa 5 filatamaa prezidaantii waggaa 6 filatamaa miti sirna dimokiraasii keessatti sirna gadaa keessatti immoo abbaan gadaa fi abbaan seerallee yookaan father of law illeen waggaa 8 aangoo isaanii daddabarsanii jechuudha. Kanaafuyyuu sababa kanarraa akka ka'e bu'uurri sirna dimokiraasii illee sirna gadaa kana jechuudha. So in another thing in dagatina waggaa 8 generation tokkorraa isa birootti daddarbu isaa kanallee akka hin dagadisnin jechuu barbaade one generation seetiin immoo maqaan isaa maal jedhama luba jedhama. Luba tokkorraa gara luba birootti waggaa 8 akka daddarbu aangoon siyaasa. Inni itti aanu mootu gadaa officials such as what gadaa officials hooggantoonni sirna gadaa Oromoo kuni meeqatu jira abbaa gadaa fi abbaa seeraa jedhamanii jiru isaan gurguddoon jechuudha. Abbaan seeraa akkuma maqaan isaa ibsutu father of law afaan Ingiliffaatiin serve for 8 years and leave their position to the new generation after 8 years jechuudha. Lameen isaaniitu waggaa 8 gaafa gahe abbaan gadallee abbaan seerallee aangoo isaa dhaloota dhufuuf takka luba dhufuuf kan dabarsu ta'us asirraa hubanna jechuudha. So the system involves or gadaa system involves what continuous process of law making and what revision jedha. Sirni gadaa kun kan inni of keessaa qabu adeemsa tumiinsa seeraa itti fufaa fi akkasumas immoo haaromsa seeraa itti fufaa kan of keessaa qabudha. Amma ammatti seerri kan tumamuu fi akkasumas immoo amma ammatti haala itti fufiinsa qabuun seerri kan haaromudha jechuudha. Sirna gadaa kana keessatti akkuma sirna dimokiraasii jechuudha. So the law making process has rooms for what wider participation of the people jedha. Kanaafuu law making processing kuni adeemsi seera tumuu takka seera baasuu kuni participationii hawaasatiif takka uummatu hirmaannaa uummata bal'aatiif ruumidha bakka kennaa takka mana ta'aa fi maaliif yoo tumiinsi seeraa amma kan itti fufu ta'e takka uummatu yeroodha gara yerootti seerichoo kan tumamu ta'e hawaasni kallattii hirmaatuun argataa jechuudha. Hawaasni bal'aan takka uummanni bal'aan kallattii ittiin hirmaatu argataa jechuudha. Kanaafuyyuu law making process has what rooms or space or opportunity for what for wider participation of the people. Uummataaf carraa banaa jechuudha. Carraa kenna ruumii ta'a jechuun kutaa ta'aaf jechuun akka fakkeenyaaf nam tokko kutaa tokko itti seene keessa rafuuf keessa boqachuudhaaf bakka kennuuf san kunillee carraa kennaafi jechuudha. Tumiinsi seeraa adeemsi tumiinsa seeraa jiraachuun kun jechuudha sirna gadaa keessatti. Inni biroo mootu gumii gaayyoo kan jedhamu jira. Gumii gaayyoon immoo hiikan isaa law making assembly of the Borana Oromo gadaa system keessaa isa tokko ta'e particularly
ummata Oromoo Booranaa keessatti sirni gadaa siistemii osoo hin taane maal jedhama? Maqaan isaa paartikulaarlii ta'e gumii gaayyoo jedhama jechuudha. Yoo qormaata irratti gaafattan what is the name of gadaa system in Booranaa Oromoo yoo ka jedhamtan taate gumii gaayyoo jedhama. Ijoollee Booranaa gaafachuu dandeessanii. Gumiin gaayyoon sirna gadaa Oromoo Booranaa keessa specify ta'ee jirudha jechuudha. Maqaa mataa isaa danda'e qaba. Sirnummaan gadaa kun jechuudha. Naannoo wantidha. Gandaa gandarratti akka ummatu hawaasa irratti gargar qaba jechuudha. So law making assembly of Booranaa Oromoodha. Qaamni seera tumu Booranaa Oromoo keessatti maal jedhama? Gumii gaayyoo jedhama malee abbaa seeraa hin jedhamu jechuudha. So law making assembly'n takka'u dhaabbanni takka'u garee warra seera tumu abbaa seeraa hin jedhamu jechuudha. Oromoo Booranaa keessatti maal jedhama? Gumii gaayyoo jedhama. Is held every 8 years to revising, adapting, making and publicizing the customary law jedha. Laala waan inni jedhu asirratti maal jedha? Gumiin gaayyoo kun takka'u mootiyyuu qaamni seera tumu kan Oromoo Booranaa keessa jiru kun held every 8 years jedha. Waggaa 8 kan fudhatudha. Takka'u waggaa 8 kan gaafatudha jedha. To revising seera tokko haaromsuudhaaf, takka'u adapting hojiirra oolchuudhaaf, making tumuudhaaf illee akkasumas immoo publicizing maxxansuudhaaf illee seerri sun seera kam ka ta'e customary law or seera and custom or aadaa fi seera yookaan mootii aadaa fi duudhaa Booranaa Oromoo keessa jiru san gumiin gaayyoo kuni maal gochuudhaaf revise gochuudhaaf waggaa 8 fudhata, adapt gochuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf takka'u hojiitti kudhaaf illee waggaa 8 fudhata, making isallee tumuuf waggaa 8 fudhata, publicizing gochuun beeksisuudhaaf takka'u maxxansuudhaaf illee waggaa 8 itti fudhata jechuudha. Kanaaf akkasitti adda baafachuu danda'u qabaatan. The system of governance also include what institution of what conflict resolution such as what jaarsa biyyaa or elders of the soil or land jedhama. Kanaafuu sirni gadaa kuni sirni gadaa Oromoo kuni maal of keessaa qaba? Dhaabbata wal dhabbee furu takka'u mootii dispute resettlement warra jedhaman takka warra wal dhabbii fura jedhaman takka mootii warra jeequmsa araara buusanii yookaan nageenya araara buusan jedhaman dhaabbata san of keessaa qabaadha. Dhaabbanni sirna gadaa keessatti wal dhabbiidhaaf araara buusu nagaa buusu maal jedhama? Jaarsa biyyaa jedhama yookiin immoo elders of the soil or land jedhama jechuudha. Jaarsa biyyee yookaan jaarsa lafas nima jedhama jechuudha. Akkasitti ofirraa adda baafachuu danda'uu qabaattan jechuudha. Qormaata irratti meebii paartii kana fa'aa gaafatamuu maltan jechuudha. Paartiin itti aanu mootu Geeda'oo Baalleedha. Mee Geeda'oo Baalleen hoo gadaa siistamii eenyuti? Takka mootu governa indigenous system governance warra kam keessa jiru? Gadaa siistamii takka sirni gadaa Oromoo keessa kan jiru jenne indigenous system of governance Oromiyaa keessa uummata Oromoo keessa jiru jenne Geeda'oo Baalleen eessa keessa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. The Geeda'oo have an indigenous system governance called Baalle jedha. Geeda'oon kuni maal? Geeda'oo Baalleen kuni Baallee Geeda'oo jechuudha. Baallee kana indigenous system governance sirni bulchiinsa dhaloota ummata Geeda'oo maqaan isaa maal jedhama? Baallee jedhama. Ummata Oromoo osoo hin taane ummata Geeda'oo. Ummanni Geeda'oo illee ummata mataa isaa danda'e Haadiyyaa kan baata ummata gara Dabuub kana jirudha. So Geeda'oon sirna bulchiinsa uumamaa takka dhaloota mataa isaa qaba. Sirni bulchiinsa dhaloota yookaan uumamaa ummata Geeda'oo sun maqaan isaa maal jedhama? Baallee kan jedhamudha jechuudha. Sababa san irraa kaanee Geeda'oo Baallee jenne. Baallee Geeda'oo jenne. Baallee Geeda'oo jechuun sirna bulchiinsa dhaloota Geeda'oo jechuudha. Sirni bulchiinsa dhaloota Geeda'oo maqaan isaa Baallee akka jedhamu asirraa hubachuu danda'u qabaattan jechuudha. So the customary law of the Geeda'oo is called what? Seera jedha. Customary law in takka'u seerri duudhaa Geeda'oo immoo maqaan isaa maal jedhama? Akkuma sirna gadaa Oromoo san maal jedhama? Seeraa jedhama jechuudha. Kanaafuu gadaa siistamii fi Geeda'oo Baalleen lameen isaaniitu indigenous system governance ta'ee kun ka Geeda'ooti kun ka Oromooti wal fakkeenyi isaa customary law in
geeda'oo fi Oromollee maqaan isaa maal jedhama? Seeraa akka jedhamu asirraa baruu danda'uu qabaattan jechuudha. Inni itti aanu mootu Zayaa'a. Yaa'a means in a Gedao or in a Gedao peoples, the General Assembly is the highest body of governance. Achitti maal jenne gadaa sistemii keessatti General Assembly fi highest body of governance abbaa gadaati fi abbaa seeraati jenne. As keessatti mootu yaa'aa jedhama. Yaa'aa jechuun hoggansa ol'aanaa takka hoggansa waliigalaa takka mootii qaama hoggansa guddaa qabu takka aangoo olaanaa qabutu geeda'oo keessatti maqaan isaa maal jedhama? Yaa'aa jedhama. Garuu gadaa sistemii keessatti abbaa gadaa takka abbaa seeraa jedhama jechuudha. As keessatti yaa'aa akka jedhamu akka hin daganne isiniin jechuun dhaamsa kiyya jechuudha. Kanaafuu yaa'aan General Assembly takka highest body of governance in Gedao is known as what? Yaa'aa, or in a Gedao Baale system is known as Yaa'aa jedhama jechuudha. The Baale is a complex system which has 3 administrative hierarchies jedha. Baaleen kuni indigenous system governance Gedao tahee maal of keessaa qabeedha? Complex system sirna walxaxaa bulchiinsa sadarkeeffamu takka bulchiinsa tartiibeffamu sadi kan of keessaa qabudha jedha. Bulchiinsi sadarkeeffamu sun aangoo guddarraa gara xiqqaatti gaafa gaddeemu tokkoffaan abbaa gadaa jedhama. The leader of the baalledha. Hoogganaa baallechaati. Inni itti aanu mootu ka abbaa gadaatti aanu roga jedhama. Rogni mootu traditional leader next to abbaa gadaa jedhama. Traditional leader jechuun hoogganaa aadaa saniiti. Hoogganaa aadaa baallee sanii takka uummata geeda'oo sanii ka hoogganu roga jedhama. Kanaafuu inni abbaa gadaatti aanaa itti aanaa abbaa gadaati. Inni sadaffaan mootu hierarchiin sadaffaan 2 levels of council of elders jedha. Sadarkaalee lameen mana maree manguddootaadha. Inni lamaan sun maal jedhama? Hulaa hayyichaa and soongoo hayyichaa jedhama. Hulaa hayyichaatti fi soongoon hayyichaa maal jedhamanii? Sadarkaa mana maree manguddootaa lameen jedhaman. Lameen sun kamiif kameennan hulaa hayyichaatti fi soongoo hayyichaati. Kanaafuu aangoon isaa aangoo sadaffaadha jechuudha. Wanti isin asirraa beekuu qabdan kana. Kanaafuu jara kana sadanuu mootu ka hoogganu administrative kana sadanuu ka hoogganu yaa'aa akka ta'e asirraa hin dagatina. Abbaa gadaallee rogallee akkasumas 2 levels of council of elders yookaan hulaa hayyichaa fi soongoo hayyichaa jara kana guutuu walirratti kan hoogganu mootu yaa'aa akka jedhamu hin dagatina. Isiniin jechuunis sumaanuu dhaamsa kiyyaa yaa'aan jara sadanuu hin hoogganaa jechuudha. General Assembly qaama jara kana sadanuu abbaa gadaa takka leader of baalle fi rogaa fi hulaa hayyichaa fi soongoo hayyichallee hoogganuu jechuudha. Inni itti aanu mootu conflict are resolved by what? Soongoo hayyichaa at what? Village level jedha. Yoo naannawa gandaa takka baadiyyatti rakkoon nageenya kaka'u taate takka lolli yoo kan argamu taate lolli sun kan furamuun 2 levels of council of elders keessa mana maree sadarkaa mana maree manguddootaa lameen keessaa kamiin furmaata argata? Soongoo hayyichaatiin. Yoo baadiyyaa irratti akka'u naannoo village irratti naannoo xiqqoo irratti kaka'u taate. When disputes are not settled at the village level, sadarkaa baadiyyaa takka'u naannoo yookaan gandaa sanitti yoo soongoo hayyichaatiin furmaata kan hin arganne taate wantichi garamitti riifartaa garamitti darbaa to first to the hulaa hayyichaadha. Jalqaba gara een darbaa soongoo hayyichaatiin furmaata dhabna hulaa hayyichaatti darbaa gaafa hulaan hayyichallee ka dadhabu taate mootu deemee eessa dhaqee rogaa biratti illee furmaata dhaqee dhabe abbaa gadaa dhaqa. Abbaa gadarratti ni furamaa jechuudha. Wanni abbaa gadarratti akka isaan furamne immoo yaa'aa dhaqa. Garuu abbaa gadarratti ni furamaa jechuudha already. Kanaafuu sequence kana hin dagatina. At the village level irratti conflictiin tokko uumame soongoo hayyichaatiin akka furmaata argatu yeroo jalqabaatiif yoo achirratti furmaata argachuu dhabe hulaa hayyichaatti akka darbu yoo achitti dadhabe immoo rogatti akka darbu rogarraa mootu macarrashaa irratti faayinaalii jechuu jira waan ta'eef ilaala. Faayinaalii xumurarra eessa dhaqa garuu abbaa gadaa akka dhaqu hubachuu danda'uu qabaatanii akka hin daganne isiniin jechuun dhaamsa kiyya kan yeroo jalqabaatiif kan yeroo dhumaati jechuudha. Keessattuu bakka kanatti qormaata irratti yeroo baay'ee deddeebi'aa akka of eeggattan isiniin jechuu barbaada. Inni itti aanu in generally the Gedao system of governance has the following major institutions jedha. Akkuma walii galaatti
sirni bulchiinsa geeda'oo kan baallee jedhamu takka indigenous governance systemiin geeda'oo kan maqaan isaa baallee jedhamu kuni major institution takka mootuyyuu dhaabbatoota gurguddoo armaan gadii of keessaa qaba jedha. Dhaabbanni gurguddoon armaan gadii of keessaa qabu tokkoffaa zayaa of keessaa qaba. General Assembly takka highest body of governance ka ta'e kan maraa hoogganu jechuudha. Itti aansee mootu seera of keessaa qaba, seera qaba. Itti aansee mootu abbaa gadaa qaba. Itti aansee council of elders kan hulaayyichaa fi songoyyichaa jedhamu kan of keessaa qabudha jechuudha. Kanaafuu waa meeqa of keessaa qaba? Takka 2 3 4 5 of keessaa qaba. Tokkoffaan yaadha, lammaffaan seeradha, sadaffaan abbaa gadaadha, afuraffaan mootu council of eldersidha. Council of eldersiin sun mootu lamatu jala jira, hulaayyichaa fi songoyyichaa akka ta'e jechumaan yaadachuu danda'uu qabaatan jechuudha. Qormaata irratti illee barreessa irratti filannoo irratti isinii fiduu danda'a. Barreessa irratti fa'aa of eeggachuu danda'uu qabaatan waan akkana. Inni itti aanu mootu there are some similarities between the Oromo Gadaa and the Gedao Baalee system jedha. Jara kana lamaan gidduu sirna gadaa Oromoo takkaa'u sirna dhaloota yookaan sirna uumamaa bulchiinsa uummata Oromootii fi Gedao kana takkaa'u Oromoo Gadaa fi Gedao Baalee kana gidduu similarity wayii takka wal fakkeenyi wayii ni jira jedha. This is a good example of what cross-cultural similarities in Ethiopia jedha. Wal fakkeenyi jara lamaan san gidduu jiraachuun immootuyyuu maalidha jedha. Fakkeenya gaarii aadan Itoophiyaa keessa jiru cross-cultural similarity qabaachuu wal fakkeenya wal xaxaa ta'e takka immootuyyuu wal keessa bahaa ta'e qabaachuu agarsiisedha. Kanaafuu aadaa fi duudhaan Itoophiyaa hedduu garaagarummaa hin qabu. Baay'een isaanii wal fakkaata jechuu barbaadeeti. Both have what? Similarity isaanii keessaa mootu tokkoffaa irratti both have grading system and the periodic transfer of power jedha. Lameen isaaniitu turtii aangoon ittiin daddarbu yookaan siistamni sirni bulchiinsaa isaan lameenitu kan gadaa siistamii fi geeda'oo baallellee turtii mataa isaa qaba. Akkasumas immootu yeroo aangoo itti dabarsu kan mataa isaa danda'e qaba jedha. The role of 80 yearsdha jechuudha. Lameen isaaniitu waggaa 8 darbe jechuudha. Inni itti aanu immootu the role of religion is high in the two systems jedha. Lameen isaanii keessattuu gadaa siistamii fi geeda'oo baallee keessattuuyyuu gaheen amantiin qabu guddaadha. Lameen isaaniitu gahee guddaa eenyuuf kennanii amantiif kennanii jechuudha. Abbootii amantaatiif bakka guddaa kennanii. Sababa sanarraa ka'e kun lamaan wal fakkeenya gadaa siistamii fi geeda'oo baallee gidduu jirudha. Kanaafuu qormaata keessanii irratti ni gaafatamtan. Especially paartii kan ni gaafatamtan. Write the similarities between Oromo Gadaa and the Gedao Baalee yoo jedhamtan lamaan kana barreessuu danda'uu qabaatanii. Those are what? Both have grading system and the periodic transfer of power. One. The second one is what? The role of religious is high in two systems. Means in both Oromo Gadaa and the Gedao Baalee system jechuudha. Kanaafuu kana lamaan akka hin daganne similarityidha barreessuu danda'uu qabaatan jechuudha. Inni itti aanu mootu similarities are also observed in the what? Naming of indigenous institution jedha. Ammallee mootu lameen isaaniitu maqaa maaliitiin moggaafamuun wal fakkeenya agarsiisedha. Indigenous institution dhaabbata uumamaa takka sirna bulchiinsa dhaloota yookaan uumamaa ta'uun isaanii wal fakkeessedha. Kanallee akka sadaffaatti yoo barreessanii dandeettan. Both are what? Indigenous system governance or indigenous governance system jettanii hin dandeettan jechuudha. Similarity isaa isa sadaffaa irratti jechuudha. Inni itti aanu for example several ethnic groups use similar term with slight variation to refer to their customary law jedha. Several ethnic groups jedha. Gareewwan qooqa takka'u loqoda garagaraa fayyadaman takka'u mootu saba garagaraa similar term jecha wal fakkaataa fayyadamuu danda'u jedha. Maal wajjin with slight variation garagarummaa xiqqoo waliin maal ibsuudhaaf customary law takka'u mootu seera uumamaa takka'u seera duudhaa isaanii ibsuudhaaf jedha. Fakkeenyaaf Oromolleen seeraa jedha. Sidaamalleen seeraa jedha. Silxeen immootu serraa jedhu. Garagarummaa xiqqoo qabaa jechuudha. Laala amma ka Oromoo eetu lama ta'e ka Sidaama takka akkasuma garagarummaan isaa kun immootu ka Silxee immootu arriitu lama ta'e malee ka Sidaama waliin almost wal fakkaata jechuudha.
Gordeenaa seeraa warri jedhamuutu warra Sooddoo Guraageeti. Gordeenaa seeraa jedhaniini kun immootu warri Misqan Guraageen immoo maal jedhaniini Senagoo seeraa jedhuuni warri Geeda'oo immootu akkuma Oromoo san maal jedhuuni seeraa jedhuuni. Kanaafuyyuu ammallee similaaritiin biraa kan Oromoo Gadaa fi Geeda'oo Baallee gidduu jiru. They use the same term to refer to their customary law. Lachuu seeraa jedhu Geeda'oolleen Oromoolleen alfaabeetiin isaallee wal fakkaatu waan hundaanuu wal fakkaatu. SEERA dha. Ka Geeda'oollee SEERA dha jechuudha. Jarriin kana keessa directly wal fakkaatu Geeda'oo Baallee fi maalidha? Gadaa Oromooti. Kanaafuyyuu similaaritii reefsinii meeqa armaan olii sadiin kanarratti maal dabaluu ni dandeettanii? Both are use the same term to explain their what customary law by saying seera. Those are seera jedhanii haala kanaan ibsanii jechuudha. Kanaafuu har'aaf paartiin kun nu gahaa. Paartii kanarratti xumura yeroo itti aanu mootu paartii lammaffaa waa'ee maaliitiin kan walitti deebinu ta'a. Daarawagaa of the Gaamoo kan jedhamu uummata Gaamootiif indigenous system of governance isaa maal akka jedhamu Daarawagoo jedhama. Daarawagaan kun immootu indigenous system of governance uummata Gaamooti. Mee inni hoo maal fa'aa of keessaa qaba kan jedhu yeroo itti aanu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Amma yeroo sanii walitti deebinutti immootu nagaan nu tura horaa bulaa isinii jechuun dhaamsa kenna. Isa biraan immootu chaanaalli kun chaanaala keessan guddifachuutti hin jirtanii. Kanaafuu chaanaala keessan subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Paartiin itti aanullee dafee isin bira akka gahu yoo kan barbaaddan ta'e jechuudha. Kanaaf hamma paartii sanii wal agarrutti nagaan nuuf tura. Galatoomaa isiniin jenna.